Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaayinaala seeruutu bidha. Bakka jirtanitti nageenyi kiyya kan onnerraa ka'e isin biraa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya har'allee walitti deebinee jirraa jechaadha. Viidiyoo haalaan nama gammachiisuun qabadhee isiniif dhufe. Warroonni amantaa biraallee ashama harka fuune marti keessanuu baga nuuf jiraattanii ammallee nuuf jiraadhaa isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya viidiyoon har'a qabadhee isiniif dhufe kun suuraa barbaadan aappii kana keessaa argachuu dandeettanii jechaadha. Suuraa istuudiyoodha haa ta'u, suuraa Jawaar Mahammad argachuudhaaf suuraa qulqulluu ta'e, suuraa normaala, akkasuma suuraa alaabaa ABO'dha normaal argachuu dandeettu, alaabaa abbaa gadaa normaal argachuu dandeettu, sirna abbaa gadaa, wantoota nama barbaachisa waanuma suuraa ta'e hunda aappii keessaa argattaniin qabadhee isiniif dhufe. Kanaaf namoonni jalqabaa gara chaanala kanaa dhufaa jirtan subscribe godhaa, maatii kabajamoo fi jaalatamoo seeruu tuubiitti dabalamaa isiniin jedha. Amma osoo haasawa isinitti hin dheeressiniin dura gara viidiyachaatti isin dabarsana waliin turtii gaarii. Ankara biitaa mirgatee stardiddeet mokradee simamma kuwaa Kabajamtootaaf hordoftoota kiyya aappiin har'a isin barsiisuu isa kana jechaadha. Aappiin isa kana bakka irraa buufattan boodarra isinitti himaa jechaadha. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii tuquun dagatina amma akkasii keessa seenee isin garsiisana waliin bu'aa. Waan xiqqaadha nama hin dhibu, waa takka tuquun isin barbaachisu jechaadha. Aappii buufattee keessa seentee eega jettee booda mallattoo sarchii tana ragattuita. Sana booda alaabaa Oromoo jedhee amma itti barreeffadhee isin garsiisa. Alaabaa Oromoo, alaabaa Oromoo bakkuma tana raayit irratti gootanii alaa xuula isinii fidaa jechaadha. Kanoo akkuma argitan alaabaa Oromoo bifa hundaan akka isin jirtuun isinii fida jechaadha. Maasha Allah, aboonuma babbareedde alaabaan maan teennaa wallahi. Mi'a salaala yaa salaam. Bifa kanaan alaabaa feetan buufatuu dandeettu jechaadha. Waan alaabaa Oromootirraa isin barbaachisu normaaliidha jechaadha. Waa takka cari ifaa fi jinniin qabdu kun olaala. Maasha Allah tabaarakallah. Alaabota qulqulluu buufatuu dandeettu jechaadha as keessa. Amma mee alaabaa takka buuseetiin isin garsiisa jechaadha. Alaabaa isii tanan buusa irrumatti gadhooyna. Kana booda waan isin dhibuu miti. Mallattoo raayitii tagaggara galtu tanarra tu'ina xiyya tana daawulood ta'ee jira jechuudha gara galarii kennaatti. Ammas keessa deemnee alaabaa feene keessaa fudhannaa jechaadha. Ittaansee ammas alaabaa tanan buusame. Kana boodas mallattoo raayitii tanarra gattuqa daawulood ta'ee jira jechaadha gara galarii kiyyaatitti. Itti aansee alaabaa keessa deemtanii isinis tafeetan buufatuu dandeettu jechaadha. Kanaaf alaabaa babbareedduu Oromoo tana buufatuun inni dandeettu jechaadha. Kanatti aansee ammas alaabaa abbaa gadaa takkan buufadha. Keroo isimarra gattuu hixanii haala kanaan isinii fida. Xiyya gaggara galtu tanatu hixanii galarii keessan keessa buufattu jechaadha. Viidiyoo gabaabaadha kun. Ammas irra deebi'ee suuraa Jawaar Mahammadin hojjadhee isin garsiisa. Takka istuudiyoo akka itti buufattaniin isinitti argisiisa. Istuudiyoo jedhaani. Istuudiyoo. Kanoo istuudiyoo illee kafee tanas keessa deemtanii buufatuu dandeettu jechaadha. Suuraa istuudiyoo ittiin buufatan kana namoonni hedduun nama barsiisanii maal akka ta'e garuu naaf hin galle. Namni waan beeku tokko wal barsiisuun bareedduudha. Istuudiyoo barbaadan as keessaa buufatuu ni dandeettu isiniin jedha kabajamtootaaf hordoftoota kiyya. Istuudiyoo feetan buufatuu ni dandeettanii jechaadha. Kunoo keessa deemtanii ka isinitti tolega isintu beeka buufattanii itti fayyadamuu ni dandeettanii jechaadha. Faayidaa istuudiyoon immoo asirraa buufatan qabu yoo rabbiin jedhee isa biraa hayyamni ta'e isiniif qabadhee dhufaa jechaadha. Viidiyoo itti aanu keessatti illee taatu. Kanaaf har'aaf kanuman isin egaa kabajamtootaaf hordoftoota kiyya aappii kana argatuudhaaf pilaastoorii keessa seenna.
Pilaastorii keessa seennee mallattoo sarchii tana irratti jechaadha emaagee jennaani. Emaagee sarchi jennaan jechaadha kunoo haala kanaan. Eegas aappiin kana jechaadha isuma walirratti isiniif dhufu kana oppiin gootanii buufattuu jechaadha. Nama bideetii na gaafataa jiran qaata buufadhe waan ta'eef kanaaf gaa hordoftoota kiyya as keessaa buufattuun isiniin jedha. Viidiyoon kiyya dhumatee jira. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagaan naaf tura. Warra nagaya walitti deebi'u rabbiin nu haa godhu isiniin jedha. Hedduu takkan isin jaaladha. Turtii gaarii. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.